Jirra jirtu hordoftoota maatii chaanaalii ASTECH Hundii nageenyi akka jirtanis salaamtaan isin geessu jecha har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isin dhiyaadhee jira. Walumaan na hordofaa jecha warri ASTECH subscribe hin godhin subscribe godhuudhaan yerootti viidiyoo nuti hojjennu akka isin dhaqqabuuf all notification godhaa jecha. Viidiyoon keenyas bu'aan notificationii maalii notification dhugaa inni amma subscribe YouTube tokko yeroo namaaf godhu murteessaan waan san amma yerootti Google community YouTube community seera haaraa yerootti ni baasa jijjiireeti jira amma maali yeroo subscribe namaaf godhu notification dhufa bilbila faarratti notification dhufa computer irrattis dhufumsanii amma kana kan computer irraa waliin ilaallume fakkeenyaaf amma nama tokko subscribe godhuudhaaf deemne yoo ta'e subscribe yeroo gootuufitti waan si gaafatu jira gama ni barreessama maqaa fakkeenya sana ammas gooma xiqqoo tokko nama barbaade maqaa isaa barreessee isin barsiisu yeedu maaliif yoo hin jiraanne search godhuudhaan argachuu dandeessa waan ta'eef amma fakkeenyaaf nama kanaaf YouTube chaanaalii isaa subscribe godhuu deema waan ta'e yeroo inni fi kanatti si dhufu subscribe qofa gootee dhiiftu notificationii banuu qabda. Bu'aan notificationii maali? Amma YouTube chaanaalii keessa seeneetiin jira akkanatti YouTube chaanaalii keessa osoo hin taa'ee jiru yerootti YouTube'iin namni subscribe godheef san yeroo viidiyoo gadhiisetti asiin naafeenaa jechuudha notification iddoo itti ta'u gama harka mirgaarra iddoo profaayilii fayyaa cinaa notification iddoo itti jira. Bu'aan isa kanaa viidiyoo namni yerootti isin namni subscribe godheef gadhiisu as keessaan waan seenuuf eessa godhu dhufu qabda yeroo akkamitti si dhufa. Namoonni kun amma namoota namni subscribe godheef ture garuu viidiyoo yeroo isaan gadhiisan hundatti nagaa maaliif fayyada notification yoo jechuudha. Bu'aan isaa gocha horiin kee akka dafee si guddatu maaliif amma fakkeenyaaf abdii Usmaan kan jiru viidiyoo yeroo gadhiisetti notification all waan godhee jiruuf gadhiisa akkamitti notification all godhannaa kan jiru immoo waliin ilaala. Amma inni kun CNN OROTube kan jiru kun subscribe godhee notification isaa all godhee viidiyoo yerootti inni gadhiisu dafee barsiisee subscribe ergaan godhee booda isaan dhufa gama harka mirgaara deemuudhaan subscribe godhee jira garuu viidiyoon nama kana hundi nan ga'u akka viidiyoon isaa hundi na ga'u iddoo kanarratti tuquudhaan all notification jettanii akkamitti tuqamsiisa. All notification godhuun isaa bu'aan isaa viidiyoon namni kun gadhiisu hundinuu yerootti fiiga. Amma fakkeenyaaf all notification godhee jira subscribe godhee jira viidiyoon inni amma gadhiisa yoo inni iddoo kanarratti naaf seenaa. Kalarii diimaadhaan lakkoofsi barraa'u jira namni san viidiyoo gadhiisee jira abaluu nati subscribe godheef abaluu nati all notification subscribe godheef viidiyoo gadhiisee jira jeessiseedha saniif ni daawwattaaf jechuudha akka daftee viidicha argattuuf notification all godhachuun dirqamadha. Sanii har'aaf viidiyoon keenya kanuma egaa barnoota yerootti gadhiifnu argachuudhaaf ASTECH subscribe godhaa jecha yeroo gaarii turaa nagayaan.